Ashama akkam jirtu hordoftoonni Urjii Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isin faatuun isin jedha. Guyyaa har'aa obboleettiin keenya tokko gaafii wayii na gaafatte. Gaafiin ishee na gaafatte immoo hiriyaa ishee kan shamaraatiif jechuudha. Hiriyaan ishee kan shamaraatunis akkana jettee na gaafatte. Hiriyaan koo tokko mucaa wayii online irratti barte. Garuu ganaa torbee lama qofadha. Waa'ee jireenya fi maatii ishee akka wal baru na gaafata. Baay'ee irri akkasii hin jiru. Namoonni maatiidhaan namatti dhufan muraasa. Mucaan kun dhuguma natti fakkaata. Seenaa jireenya isaatti kan kana dura dabarsee hunda naaf qoode. Dhugaa haa ta'uu hin beeku. Yeroo naaf kenna. Sa'aatii nyaata isaatillee yeroo hiriyoottan isaa faana ba'ullee na dubbisa. Baay'ee nama gaariidha jedheen yaada. Nama torbee lamaa dhiisii wanta hoggoottan baay'ee faana turre natti fakkaata. Garuu har'a amma guyyaa 28 rakkadhe. Dhabee osoo hin taane ammuma guyyaa sanaatti siifan deebisaa 15,000 naaf liqeessinaan jedhe. Maalin godhaa naan jette dhugaa wantan deebisuuf hin dhabe. Mi'ati yaada kee qoodii fi kan jedhudha kan isheen na gaafatte hiriyaa isheetiif jechuudha. Egaa erga wal baranii torbee lamadha. Torbee lamaan kana keessa ammoo akka maatii ishee baruu barbaadudha kan inni isheetti hime. Ammaan kana keessa ammoo 15,000 naaf liqeessi jedheeni jechuudha. Jalqaba irratti obboleettii keenya kanaa fi hiriyaate tanaaf viidiyoo kana sheer akka guutuuf asumaan kabajaan si gaafadha. Isheen humtuu daayirektii akka dhaggeeffattu jedha. Itti aansuudhaan wanta keenya ta'e tokko gaafa dabarsinee nama tokkoof laannu namni suni kan keenya erga ta'ee mirkaneessineen booda ta'uu qaba. Kana yoon jedhu maallaqni ishee kun dafqa isheeti ishee harka jira. Namni kun immoo kan ishee ta'uu fi dhiisuu wanti isheen beektu tasumaayyuu homtuu hin jiru jechuudha. Namni kun ishee faana jiraachuu yookiin jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Haa ta'uuti inni biraan wanti jechuu barbaadu dhiirri maallaqa sirraa nyaachuu dhufu amaloota lama qaba. Innis dhiira yeroo hunda maallaqa nyaachuu bare shamararraa kan irraa hin beeksisnee fi yookiin kan saffisu jechuudha. Kan balaliitiidhaan saffisee shamarran gaafatu. Inni kun ganaa barnootarra kan jirudha. Dhiirri saffisaan shamara maallaqa gaafatu jechuudha. Maatii isaallee barsiisuu danda'a, maatii isheellee baruu danda'a, waraqaallee erguu danda'a saffisaa fi saffisatti. Dhiirri akkasii maallaqa dafee shamara takkarraa yookiin kan wanta barbaadu sana argatee dafee deemuu barbaada. Dhiirri immoo baay'ee bilxoomina qabuu fi kanarratti barnootaan sirriitti kan ture jechuudha. Duraan dursa irratti maallaqa hin gaafatu. Dhiirri barnoota akkasii qabu. Iddoo kanatti dhiifa manaaf godha warreen dhiirotaa jechuudha. Dhiironni qaqqaalii fi gaggaariin kan jaalalaaf amanaman akkuma jiranitti ta'eeti. Anan irraa dubbachuu barbaadu garuu dhiirota dafqa shamarranii nyaatan irraa jechuudha. Isaan kanneen dhiifa manaaf godha dhiironni qaqqaaliin jechuudha. Dhiironni maallaqa shamarrarraa nyaachuu barbaadan amaloota lama qaban. Isaanis dhiirri tokko kan guutumatti barnoota gaarii yookiin maallaqa irraa shamara takkarraa nyaachuu bare. Sirriitti waanuma mana barumsaa seenee barateedha inni sun jechuudha. Jalqaba irratti maallaqa kee hin barbaadu sin jedha. Ani dafqa kee tasuma hin barbaadu sin jedha. Ani kanan barbaadu umurii koo guutuu si qofaadha sin jedha. Ati harka kee duwwaayyuu osoo ati taate ati kan koo taate ani immoo kan kee ta'ee hojjanneef finnaa sin jedha. Kana yoo sin jedhu ati akka biyya Arabaa jirtu hin beeka, ati akka hojiirra jirtu hin beeka, ati akka duwwaa sin taane ni beeka. Garuu si amansiisuudhaaf, harkatti si galfachuudhaaf, harka isaati irratti gaafa si kuffise osoo inni iyyuu sin gaafatin ati iyyuu kennuufii jettee gaafatta waan ta'eef jaalalaan erga si kuffiseen booda jechuudha. Inni kun kan bilxoominaa fi gamnoomina guddaa qabudha. Akkuma gara kee dhufeen maallaqa sin gaafatu tasumaayyuu. Waa'ee fayyaa keetii akkasumas ammoo karoora kee gara fuulduraa nama dhugaa fakkaateeti kan inni sitti dhufu. Inni kun egaa bilxoomina guddaa waan qabuuf sababni isaatis boodarratti guutumatti maallaqa kee kaastee akka ati isaaf kennitu ni beeka. Ijoolleen hedduunis kan yeroo amman kanaatti gaa'ilaayyuu godhatanii gaa'ila san keessatti maallaqa isaanii dhabanii nama sanis dhabanii kan gargar ba'an hedduu isaaniiti. Jaarsallee erguu danda'a, waraqaallee erguu danda'a jechuudha gara maatii keetii kan bilxoomina guddaa qabu sun jechuudha. Si qofarraa osoo hin taane kan namni kun shamarran hedduu irraa kan inni nyaatu. Dhiironni hedduun isaanii kan maallaqa shamarraniitiin makiinaa akkasumas ammoo manallee ijaarratanii qaban hedduu isaaniiti bilxoomina akkanaatiin jechuudha. Waraqaa maatii keetirratti erguu ni danda'a. Hiriyoottan isaatii fi akkasumas ammoo maatii isaallee si barsiisuu danda'a online jechuudha. Maaliif jennaan akka ati isa amantu
akka namni kun guutumattuu nama gaariidha ati jettuuf jechuudha. Shamarran tokko tokko ni jira amma jaalalleen koo erga wal barree hagana gunni jira garuu hanga ammaa maallaqa takka illee nan gaafannu maan nan gaafatu jette. Yeroodhaan booda ati iyyuu ni gaafatta waan ta'eef kan inni caallisu si gaafachuun isaa immoo wanta hin oolleef jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko tokko gaa kan barumsa sirriitti fudhatee keessa gadi lixee waa'ee shamaraa amala shamaraa maallaqa shamarranii nyaachuu barate akkaataa inni itti irraa fuudhu wanta beekuuf dhiirri immoo gana barnootarra jiru yookiin barachuudhaaf shamarran irraa nyaachuudhaaf barnootarra jiru immoo saffisaanii akkuma itti dhufee maallaqa gaafata jechuudha. Innis maallaqa meeqa qabdaa, hagam baankiidhaa qabdaa, mindaa meeqatu siif kaffalamaa jedheeti kan inni si muddu inni kun jechuudha. Saffisaa waan maatii of harka qabdu sana fudhatee sirraa immoo kan biraatitti darbuudhaaf jechuudha. Kanaaf maatii keetitti waraqaa erguun yookiin maatii kee baruun jireenya kee guutumatti namni sun dhuunfate yookiin ammoo ati kan nama sanii taate namni sun immoo kan kee ta'e jechuu miti. Unkaan torbee lamaa miti nama tokko tokko waliin guyyaa takkitti wal barree akka waggoottan hedduu waliin haasofnee kan nutti fakkaatu ni jira bara. Kanaaf sitti fakkaatee har'aan kana baastee birrii kan kee yookiin maallaqa kan kee yookiin hite booda sumatu itti gaabbaa jedhee yaada. Yookiin immoo maallaqa 15,000 kana kaastee kennuufii dandeessa. Kaastee kenniteefii garuu inni torban osoo hin guutin amanamummaa guddaa akka ati qabaattuuf siif deebisuu danda'a. Yeroodhaan booda 15,000 kun immoo yeroodhaan booda 50,000 siin jechuu danda'a. Maaliif hoo jenne ati 15,000 kanaayyuu fudhatee dafee naa deebisee waan ta'eef namni kun nyaatu jettee akka itti amantu wanta barbaaduuf. Kanaaf ani akka yaada kootiitti jaalalli jaalalaan adeema malee tasumaayyuu liqiin jaalala keessatti hin barbaachisu. Dhiirri immoo dhugaadhaan gara kee dhufe dhugaadhaan si jaalate si dhiphisuu hin barbaadu. Akkasumas immoo wanta ati hin barbaanne tokko irratti xiyyeeffatee si gaafatu maallaqa immoo durumaan dursaayyuu si jaalata waan ta'eef si dhabuu hin barbaadu. Dhiirri si jaalatu si dhabuu hin barbaadu. Si mufachiise jedhee yeroo si waliin haasa'u yeroo siif kennee si faana haasa'u sanaayyuu haasaa isaa irratti illee of eeggannoo guddaa godha akka si mufachiifneef akka si dhabneef jechuudha. Maallaqni immoo walitti nama buusa kun beekamaadha. Kanaaf waa'ee maallaqaa si gaafatu ture. Sin gaafatu ture tasuma jechuudha. Jaalalli immoo jaalalumaan adeema malee tasuma maallaqni keessa galuu hin qabu. Tasuma jechuudha. Amanamummaan amma kanaatis immoo sumaayyuu isarra yeroo ati amanamummaa guddaa isarratti qabaatu torbe lama keessatti dogongora guddaadha. Ji'a lama booda immoo ati guutumatti namni kun nama sirrii fi nama dhugaadha nama daandii dhugaatiin natti dhufeedha jettee akka ati amanamummaa guddaa itti qabaattu si taasisa. Namni tokko kan yeroo siif kennu namni tokko kan si faana haasa'u yeroo nyaata isaa yeroo irriba isaa yeroo boqonnaa isaa dabarsee kan siif laatu nama boruuf si ol kaawwatudha. Namni kun immoo erga boruuf si ol kaawwate har'aan tan ammoo rakkadhee rakkoon oolchi siin jechuu hin danda'u. Sababni isaatis rakkoo isaa sana iddoodhuma jiru sanatti furmaata laataaf malee siin si rakkisuu wanta hin feeneef jechuudha. Kanaaf birrii 15,000 miti an akka yaada kootiitti kan keessa keetiitu beeka. Birrii 5 kaastee itti hin kenninii siin jedha. Inni dabalata keessa kee dhaggeeffadhu. Sammuun kee wanta siin jedhutti amani. Wanta keessi kee immoo guutumaan guututti siin jedhutti mirkaneeffadhu yookiin of dhaggeeffadhu. Yeroo tokko tokko wanta nu miidhu wanta nu fayyadus keessi keenya nutti waan ta'eef wanta nu miidhu tokko keessi keenya ni shakka. Keessi keenya nama sana ni sodaata. Wanta nu miidhu tokko jechuudha. Keessa irratti dhaggeeffadhu. Sanas ta'e kana garuu wanti siin jechuu barbaadu dafqa kee tasumaayyuu kaastee hin kennine. Dafqa kee kana kennuu jalqabde taanaan na amani nama kanarraa cituun si dhiba. Dafqi kee isa bira jira. Namni kun yeroodhaan booda kan yeroo siif kennu kan hiriyoottan isaa si faana haasa'u hiriyoottan isaa dhiisee si faana haasa'u yeroodhaan booda nama kana of cinaatti hin argitu jechuudha. Kanaaf maallaqa kee jechuun dafqa kee jedha. Namni kun immoo kan kee hin taane. Kan keeti miti namni kun ammaan tan irratti kan kooti kan ati jettu gaafa mana tokko galtan gaafa gaa'ila horattan namni kun kan isaas godhate innis immoo kan kee ta'e jechuun gaafa sanaadha. Gaafa sanallee taanaan asumaan shamarran wanti gorsuu barbaadu guutumatti keessumaa shamarran biyya arabaa jirtan jechuudha. Gaa'ilatti gaafa seenuudhaaf qophiirra jirtan yookiin murteessitan jireenya san keessatti wanta isin mudatu hundaa itti yaaduun isin barbaachisa sirriitti jechuudha.
Maaliif jennaan maallaqni har'a isin dalagdan kun boru isin lamaan gidduutti addaan hirama. Gaafa gaa'ilatti seenuudhaaf taatan gaa'illi sun yookiin hin milkaa yookiin hin milkaa'u. Inni murtee hireedha waan ta'eef jechuudha. Kan murteessu Rabbi qofaadha waan ta'eef. Haa ta'uti garuu wanta amma hojjettan kanarra dirqama kophaatti ol kaawwachuu, kophaatti guduunfachuu isin barbaachisa. Shamarran hedduun gaa'ila keessa yeroo galangaa wanta qaban sana addaan irratanii gargar bahanii deebitee isheen yookiin biyyaan baatitti kan isheen deebitu jechuudha. Bifti ishee jijjiiramee wanti hundi ishee badee biyyaan baatti immoo as deebite jechuudha. Inni kun osoo hin dhufin dura of eeggannoo guddaa gochuu isin barbaachisa. Gara gaa'ilaatitti illee seenuudhaan duratti itti yaaduu isin barbaachisa jechuudha. Maaliif jennaan ilmoo argachuuf hawwu, gaa'ila godhachuuf hawwu, haadha manaa taate jechuuf jechamuuf yookiin jechoota namaatiif waamamuu hawwu osoo hin taane yoon gaa'ila san keessa seene maaltu na mudata, mudannoo akkamiitan dabarsaa jettanii yaaduudha. Ilmoo argachuuf immoo hawwu osoo hin taane ilmoon sun hiree akkamiitiin guddatti jettanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan gara gaa'ilaatitti immoo seenuudhaaf ciqicciqii hedduu yoo jiraate, walitti bu'isii yoo jiraate, amma kan walitti buutan yoo ta'e, waanuma xiqqoo irratti kan walitti mufattanii wal cuftan yoo ta'e, walitti immoo mufattanii bultii 3 booda, bultii 4 booda waratiidhaaf wal dubbistu yoo ta'e, gaafa walitti immoo deebitanii wal dubbistan sana online marra teessanii wal dubbistan sana waratiin isin gidduu guutamee jechoota gaggaariidhaan mi'eessitanii wal waamtu. Bultii 3 booda immoo yookiin 4 booda yookiin 7 booda immoo ammas walitti buutanii gargar baatu yoo ta'e, inni kun kan gaa'ilatti isin geessu. Iddoo orma sanatti istoof jettanii dhaabudha. Gaa'ilatti isin hin geessu. Ciqicciqiin gaa'ilaan alatti baay'ate, walloluun gaa'ilaan alatti baay'ate, gaa'ila keessa illee gaafa seentan akkasumatti itti fufa. Jireenyi keessan jireenya nagaan ta'u, jireenya gaarii, jireenya gammachuu argachuu hin dandeessan waan ta'eef. Kana kanan dhaamu akka walii galaatitti jechuudha. Egaa ani obboleettii kiyyaaf illee kanan jechuu barbaadu maallaqa kee kaastee hin ergin. Jaalalli wanta biraa, maallaqni illee wanta biraa. Rakkoon isaa rakkoo kamiyyuu ta'uu ni danda'a. Namni kun hanga fayyaa qabutti rakkoo isaa san furuu ni danda'a waan ta'eef. Fayyaa qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maallaqa kee kaastee hin kenninis hin jedha. Ani yaanni nan siif qoodu kanuma. Yoon dogongore garuu of kolchaan jedha. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti galatooma.